Hello, akkam jirtan naga nagaa walitti deebine an Abdallah Siraaj. Barmoonni kennarraa kan irratti xiyyeeffatu hiikaa jechoota afaan Oromooti. Kanaan dura sirna tuqaalees waliin barannee dabarfannee jechuudha. Akkasuma barreeffamootaa fi wantoota tokko tokkos keessatti wal yaadachiifnee tiriin dabarfannee jechuudha. Amma yeroo itti aanu barreeffamootas keessaa tokko isiniif fida akkaataa itti isin barreeffama keessan cibsattanillee irratti wanta hojjetaa turreef ammas irra deebinee wanta san guddifnee jabeessinee gara fuulduraatitti akka itti fufnuuf yaadni keessan baay'ee wanta natti dhufeetiin jiruuf yaada keessan kabajee wanta isin barbaadan isiniif qopheessuudhaaf isin dirqamaa jechuudha. Ammaaf kun hiikaan jechoota afaan Oromoodha. Afaan Oromoo wanta gabbisu keessaa main pointiidha. Takkaahuu ammotiyyuu isa duraatii jechuudha. Gahin beeni akka baratuufi jechuudha. So amma kallattiidhaan gama hiikaa afaan Oromootitti isin haa dabarsu. Hiikaan afaan Oromoodhaa qubee faa irra jiraa jechuudha. Nu harkaa dhumatuu ka'e qubeen faadhaatis akka faadhuma miti. Nu harkaa dhumatuu ka'e maybe hiikaa jechoota afaan Oromoo muraasatuyyuu san irratti hafa hedduudhatu jira garuu jechuudha. Haa ta'u kan irraa barannu wanta isa haaraa waan ta'eefi jechuudha. Kallattiidhaan gama hiikaa afaan Oromootitti isin haa deebisu. So hiikaan afaan Oromoodhaa kana fakkaataa jechuudha. Hiikaa jechoota afaan Oromoo yookaan ammotiyyuu all Oromoo language isa jedhu sanii jechuudha. Well, maal irraa eegalla har'a jennee yookaan wal gaafannu ta'e jecha asirratti agartan kana fugaa isa jedhu irraa. Fugaa jechuun akka afaan Oromootitti hojii mukaa dalaganii buluu jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Fakkeenyaaf namoonni tokko tokko naannoo ani itti dhaladhee guddadhettis tahee bakka biraatitti muka dalaganiitiin bulanii jechuudha. Akkuma asirratti agartanitti muka kana irraa teessoo fa'a dalaganii muka kana irraa wantoota hedduu dalagan kanneen wanta mi'a mana keessa bareechisu hunda isaa mukarraa dalaganii ittiin bulanii jechuudha. So inni suni fugaa jedhama jechuudha. Mukas muranii baqaysanii tatarsaasanii akkasitti sanis kan hojjetanii bulaniin fugaa jennaanii jechuudha akka afaan Oromootitti. The second one is fuggisoo. Fuggisoo jechuun maal jechuudha? Qajeeltoo kan hin tahin. Fuggisoo kana baay'inaan maal keessatti baranna? Herreega keessatti baranna. Fakkeenyaaf fuggisoo. Fuggisoo fakkeenyaaf fuggisoo yoo kan jettu tahee sadi lammaffaa. Fuggisoon sadi lammaffaadhaa isuma kana garagalchuu jechuudha. Lama sadaffaa. Fuggisoon isaa isuma kana jechuudha. Okay? Ichuma kana ol garagalchitaa fuggisoon sadi lammaffaadhaa lama sadaffaadhaa jechuudha. So kan wanta kana herreega keessatti baay'inaan baratama. Wantoota biraatiifis ni fayyadamanii fuggisoo kana jechuudha. So kana fakkaata jechuudha fuggisoo jechuun qajeeltoo kan hin tahinii jechuudha. Inni kan itti aanu fulla'u. Fulla'u jechuun Oromoo fakkeenyaaf amma muka dhaabbataa wahii yoo asiin wahiin walaananii gara isin baasan fullaasan takkaa'u fulla'e takkaa'u fulla uramee yookaan uramuu jedhamaa jechuudha. Fuluu jechuun karaa biraatiin karaa booroo kan dhiphoo ta'e mana keessaan isa dhiphaa ta'e wahiitiin fuluu yookaan fuloo jedhanii jechuudha akka afaan Oromootitti. Okay? Inni kan biraa fungaa. Maal fungaa anaaf jechuu barbaadammoo akkami? Maal akkamitti naan jettan? Balee fungaa naan jedhin ani fungaa miti. Fungaa jechuun nama funyaan gabaabbatu jechuudha. Ani fungaa miti. Ani kiyya funyaan aliifa adaada tiyya takkatu fungaa naan jette adaadaa dhubbuleetti abbaa kooti gandi keenya funyaan hin qabanii ani faranjiitti bahe. Okay? Kanaaf fungadheeti. Ani fungaa miti. Fungaa barsiise malee fungaa miti. Okay? Amma coortanni si beekaa. So ati fungaadha jechuuf deemaa jirtanii. Fungaa jechuun nama funyaan gabaabbatu. Kan funyaan isaa qonxatu jechuudha. Kan funyaan gabaabbatu jechuudha. Inni kan biraa furma. Furma jechuun barmoota kanaan dura baranne keessatti waa'ee furmaa kana baranneetiin dabarfannee jechuudha. Furma jechuun gurraan dhala.
Gama biraatiin fakkeenyaaf gurraan dhala jechuun akka afaan Oromootitti ji'oota keessa jira. San keessaa gurraan dhala jechuun ji'oota keessa jira. Yeroo horiin baay'inaan itti dhalu jechuudha. Okay? So sun akka naannoo tokko tokkotti maal jedhaniini furma takkaahu ammootiyyuu furame takkaahu ammootiyyuu dhale waan akkasii illee hin jedhaniin. So walumaa galatti furma jechuun gurraan dhala jedhamaa jechuudha. Inni kan biraa forroo jechuun qufaa kotte duudaa akka naannoo keenyaatti zallaaqa yookaan ammootiyyuu zalaqas hin jedhaniini fakkeenyaaf farda fa'aa gaangee fa'aa harrii fa'aa wantoota akkasii yeroo tokko ni rakkisa horiis ni rakkisa wanti akkasii maal jedhaniin jechuudha. Forroo jedhaniini jechuudha akka naannoo keenyaatti qufaa kotte duudaa yookaan ammootiyyuu zallaqa horii qabuun qufaa jedhanii namoota tokkos ka qabuun zallaaqni qabee jira ebalus jedhaniitiin irra haasa'anii jechuudha. Kana fakkaata inni kan biraa ammootiyyuu inni kan biraa futee jechuun munnee jedhama. Munnee jechuun ammootiyyuu qaama isa takkaa ammootiyyuu yeroo qaama jechuun qaama isa gama waan alaatti argamudha. Isaan munnee jedhaniini jechuudha. Barmoonni keenya har'aa kan irratti xiyyeeffate hiikaa jechoota afaan Oromooti akkuma yeroo jalqabaa irratti isinii tuqetti jechuudha. Chaayinaaliin kun chaayinaalii afaan Oromooti. Waa hedduu wal barsiisuudhaaf waa hedduu wal agarsiisuudhaaf afaan Oromoo waliin guddisuudhaaf chaayinaalii kana subscribe gochuun dirqama Oromummaati. Nama biraatiifis share gochuun dirqama hunda keenyaati jechuudha. An isin dura dhaabadhee isiniif haa himu malee inni kun dhimma Oromummaati. Dhimma Oromooti. Kanaafiyyuu chaayinaalii kana subscribe nu gochuu akkasuma like, share, comment yookaan ammootiyyuu yaada keessan jalatti akka nu kennitan hanga barmoota biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa jiraadha.